qabxii adda biraan isin yaadachiisuu barbaadu. Mul'anni keenyaaf yeroon keenya wal qixxeedha yookaan saayiziin mul'ata keenyaatiif saayiziin yeroo keenyaa wal qixxeedha. Isiniif an ibsaana caqasaa. Namni tokko mana ni ijaara jedhee yeroo kaartaa baafatu pilaaniif kaartaa yeroo qabaatu isa kana immoo raawwiitti fiduudhaaf raawwachuudhaaf waraqataa kana fuudhee mana gochuudhaaf fakkii waraqatarra jiru kana fuudhee mana godhee mana namni keessa jiraatu godhee ijaaruudhaaf risoorsii waan jedhamu isa barbaachisa. Risoorsiin kun kan akka humna namaa nama meeqatu piroojeektii kana ijaaree fixuu danda'a. Qarshii risoorsii qarshii meeqa barbaachisa piroojeektiin kun? Qarshii hammamii barbaachisa? Sadaffaa risoorsiin yeroodha. Yeroo hagamii barbaachisa? Materiaalii waan jedhamu adda addaa jira. Risoorsiin. Waaqayyo mul'ata nu keessa yeroo kaa'u risoorsiidhaa wajjiniin kaa'e. Risoorsiin inni nutti kenname guddaan tokko yeroodha. Yeroo nuti qabnu risoorsii mul'ata keenyaati. Kan keenya miti. Kan abbaa argineef kenninu, waan barbaanneef kenninu, lafa barbaannetti balleessinu miti yeroon. Mul'anni yerooni galfatadha. Akka nuyi baajata goonu, akka nuyi mul'ata keenyarra oolchinu, akka nuyi mul'ata keenya ittiin fiixaan baafnuuf risoorsii nutti kennamedha yeroon. Isinitti ni mafrakoo. Mul'ata isin keessa kaa'ee fi Waaqayyo risoorsii baajataa qaba. Ameen. Mul'ata isin keessa kaa'ee fi Waaqayyo risoorsii humna namaa qaba. Firaaf alagaa kaasa Waaqayyo. Yaada isin keessatti yaada sana fiixaan baasuudhaaf risoorsii qaba Waaqayyo. Haalelujaa. Risoorsii qaba Waaqayyo. Ulfinni isaaf haa ta'u. Firoottan koo qabxii tokkotti dabalee isinii kaasu. Mul'ata yeroo fudhannu lolaaf qophaa'uun barbaachisaadha. Sabni Israa'el yeroo erga mul'ata fudhatanii Kana'aan isa mul'ataan abdiidhaan kenname sana informationii Waaqayyo biraa kakuu Waaqayyo biraa kenname sana gaafa fudhameen jedhanii fudhatanii tokko ta'anii Waaqayyo Fari'oon rukutee Gibxii isaan baasuudhaaf yeroo qophaa'anii ba'anii kitaabni akkas jedha lolaaf qophaa'anii ba'anii jedha. Namni yeroo mul'ata fudhatu lolaaf qophaa'uun barbaachisaadha. Sababni isaa maaliif? Yoosef yeroo erga mul'ata fudhate mul'anni isaa inaaffaatti kaase mana keessa obboloota diinatti godhe. Obbolaan isaa irratti ka'anii uffata miidhagaa abbaan isaa tuwwise irraa baasanii dhiiga cuubanii ilma kee bineensi nyaatee dhani. Mul'atni akkasi nama irratti kaasa. Uffata namaa dhiiga cuubu maqaa namaa dibu ciraatti. Mul'anni fira diina namarratti gochuu danda'a. Mul'anni Yoosefiin bowwaatti akka inni gatamu isa godhe. Yoosef akka inni gurguramu isa godhe. Yeroo mul'ata fudhatu lolaaf qophaa'uu danda'uu qaba namni. Sababni isaa inaaffaa jira, lola jira, seexana biraas, nama biraas. Waaqayyos immoo qoreenu ilaaluudhaaf waan keessa nu dabarsuu qaba. Lolaaf qophaa'uun barbaachisaadha yeroo mul'ata fudhatan. Mul'ata sana fiixaan baasuun gatii inni nama baasisu hubachuun barbaachisaadha. Fakkeenya isinii kennu namni doktara ta'uudhaaf barbaadu gatii doktara ta'uun nama baasisu tokko baasuudhaafis immoo qophaa'aa ta'uu qaba. Malee Waaqayyo mana barumsaa dhaqee nuuf barate halkaniif guyyaa nuuf qo'atee doktara nun godhu. Namni sooressa ta'u miiliyoonarii ta'uudhaaf abjuu qabu hard workerii ta'uudhaaf hojjetaa jabaa dhamaa ta'uudhaafis immoo qophaa'aa ta'uu danda'u qaba. Sababni isaa mul'atichi gatii kana nama baasisa waan ta'eef. Qonnaan bulaan badhaadhaa ta'uudhaaf barbaadu. Qonnaan bulaan sanyii namaaf liqeessu midhaan namaaf hammaaru ta'uudhaaf barbaadu. Qonnaan bulaa sirriitti dhama'ee yeroo beekee hojjetu ta'uu qaba. Sanyii filatee isa hojjetu, informationii fudhatee isa hojjetu ta'uu danda'u qaba. Sanaan hin hojjetu yoo ta'e garuu gatiin mul'inni isaa isa baasisu hin hubanne. Rakkina kanatu jira yeroo baay'ee. Mul'atan qaba jedhu bakka mul'anni isaanii akka isaan taa'an isaanirraa barbaadu taa'aa hin jiran. Hojii mul'anni isaanii akka isaan hojjetan isaanirraa barbaadu immoo hojjechaa hin jiran. Dhama'iinsa mul'anni isaanii isaanirraa barbaadu immoo dhama'aa hin jiran dargaggoonni ijoolleen keenya baay'een.
mul'ata mootii ta'uu qabu lafa isaan jiran garuu gadi bu'aadha. Lafatti naamusa mootii tokkorraa barbaachisu itti baratan miti. Lafatti kaaraaktarii mootii tokkorraa barbaachisu itti baratan hin jiran. Kitaaba sanaaf isaan qopheessu dubbisaa hin jiran. Dubartiin tokko yeroo ulfooftu miixuudhaaf of qopheessuu danda'uutu irra jira. Yoo miixatte malee da'uudhaaf hin dandeessu waan ta'eef. Baqafatteellee ishee keessaa mucaa kana baasu yoo ta'e gatii baasaa jirti. Gatii sana baasuudhaaf gaafa qophooftudha. Yeroo ulfooftu dubartiin sana gatii sana beekti. Abbaan mul'ataas isa kana beekuu danda'uu qaba. Wanti waaqayyo biraan nuti konseef goone waaqayyo biraan nu keessa wanti bule tokko qaama ta'uudhaaf akka nama kaartaaf pilaanii waraqatarraa fuudhee gara manaatti jijjiiru tokko mul'ataaf abjuu nu keessa bule karoora nu keessa bule tokko fiixaan baasuudhaaf galmaan ga'uudhaaf gatii inni nu baasisuu danda'u herregachuu danda'uun barbaachisaadha. Isa kanarratti ogeeyyii ta'uu nu gaafata. Gatii nu baasisa waan ta'eef gatii sanaaf qophaa'uu danda'uutu nurra jira. Firoottan koo fixeera. Mul'anni destineeshinii yookaan galma nuti itti deemaa jirru haasa'a. Yaaqoob mucaa xiqqaa tiineejarii qe'ee abbaasaa jirutti waaqayyo mul'ata piraayim ministeerii ta'u mul'ata biyya tokko bulchu. Mul'ata nama guddaa ta'uu isa keessa kaa'e. Haala inni keessa jiru xinnummaa, daa'imummaa. Yaada waaqayyoo mul'ataan abjuudhaan fideetti dubbachaa jiru immoo guddummaa. Haaleluyyaa. Mul'anni destineeshinii keenya haasa'a. Fira koo mul'anni keetiif haala ati keessa jirtu waliin fakkaanne ta'uu danda'a. Utuu mul'ata guddaa qabdu, utuu abjuu guddaa qabdu luqqa'aa beela'aa rakkachaa gatii guddaa baasaa jiraachuu dandeessa. Haa ta'uyyuu malee akkuma sila jedhe waaqayyo mul'ata si keessa kaa'e utuu inni fiixaan hin baasin utuu hojjettee hin xumurin hin deemtu. Akka kana jedhe Phaawulos fiigicha koo maal godheera jedhe xumureera fixeera jedhe. Waaqayyo mul'ata nu keessa kaa'e abjuu nu keessa kaa'e aayidiyaa nu keessa kaa'e tokko hin xumura gara xumuraatti fida. Haalli hin fakkaachuu hadidu. Dukkanni haa baay'atu. Dinagdeedhaan haa rakkannu. Yaanni keenya qorumsa adda addaa keessa haa jiraatu sammuun keenya qaamni keenya hafuurri keenya. Seexanni nurratti haa ka'u. Haa ta'uyyuu malee akkuma waaqayyo jedhe sana ta'a. Haalelujaa. Akkuma waaqayyo jedhe sana ta'a. Akkuma sana nama guddaa taane lafa dhalanneef geenye kaayyoo sana galmaan geenyetu argina. Isinitti nima namni mul'ataa yeroon isaa qaaliidha. Namni mul'ataa lubbuun isaa qaaliidha. Of kabaja yeroo isaa kabaja hawaasa keessa jiraatu kabaja. Akka itti deemu beeka gara itti deemaa jiru beeka namni mul'ataa. Waaqayyo vaaliyuu keenya mul'anni keenya vaaliyuu keenya akka ta'e yookaan mul'ata keenya vaaliyuu keenya goonee akka nu hubannu barbaada. Mul'anni keenya vaaliyuu keenyadha. Eeyyeel sirriidha. Waaqayyo ilma isaa yeroo nuuf kennu gatiin ilma namaa fayyinni keenya gatii Yesuus lubbuu Yesuus Kiristoosii wajjin wal gitudha. Jireenya nuyi biyya lafaa kana irratti jiraannu garuu firoottan koo standardiin isaa kwaalitiin isaa koomitmentii nuti mul'ata keenyaaf qabaannu irratti hundaa'a. Waaqayyo akkuma jedhe godhaa akkuma jedhe raawwata. Yaada nu keessatti jalqabe fiixaan baasa. Gooftaan isin haa eebbisu. Sagalee kanaan eebbifamaa. Xiqqoo isheen asirraan isiniif caqase. Barumsi kun gadi fageenyaan dhimma kana irratti haasa'a waan ta'eef odeeffannoo baay'ee argattu, beekumsa baay'ee argattu, barnoota baay'ee argattu. I promise you. Barumsa kana dhaqaa kutaa tokkoffaasaa hordofaa, kutaa lammaffaasaaf qophaa'aatiin eegaa. Yeroo kutaa lammaffaasaa dhageeffattanii biriijii gidduutti uumaa deemaa, konneekshinii gidduutti uumaa deemaa. Gaaffii qabdan immoo nu gaafadhaa. Akka obbolaatti walirraa baradha, isinirraan baradha. Kanaaf eebbifamaa Waaqayyo isin haa eebbisu. Abbaa mul'ataati nuti bara kana keessa mul'ata nuti qabnu raawwitti dhufa. Bara kana keessa mul'atni keenya mul'ata tokkummaa keenya haaressu, tokkummaa keenya ijaaru, tokkummaa hawaasa keenyaa, jireenya dinagdee hawaasa keenyaa, living standardii hawaasa keenyaa jijjiiru mul'ata gurguddaa fida Waaqayyo biyya keenya keessatti. Waaqayyoof ulfinni haa ta'u. Jabaadhaa. Gooftaan isin haa eebbisu.